Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaa isin beeksifnaa jalqaba oduutti isiniif dhiyaata. Oduutti aansi ammoo dhiyeenya du'aan kan addunyaa kanarraa boqotan seenaa gabaabaa Jaalkaffaaloo Bantii isin dhageessisna. Xumura irratti ammoo dinagdee ilaalchisuun hubannaaf barumsa kan kennu haasaa Jaal Ayyaanaa Gobanaa YouTube channel Oromiyaa irraa fudhanne gama keessaniin geenya. Amma dhumaa nu faana turaa isiniin jechaa amma gama oduutti isin ceesifna. Raadiyoodhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akkasiin dhageessu an waaqonoleeti. Miseensonni Koree Jiddu Galeessa Koongirensii Federaalaa Oromoo KFO walgahii marsaa lammaffaa gaggeeffatan. Koreen Jiddu Galeessa Koongirensii Federaalaa Oromoo walgahii idilee isaa marsaa lammaffaa guyyaa Ebla 27-28 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee ardaa caffee aananneetti geggeessuu isaa ibsa ejjennoo baaseen ifoomseera. Koongireensiin Federaalaa Oromoo KFO'n walgahii geggeeffate kan irratti haala yeroo biyyi Itoophiyaa fi Oromiyaan keessa jirtuu fi danqaalee sadarkaa adda addaatti uummata Oromoo qunnamaa turee fi jiru irratti marii bal'aa fi gadi fageenyaan akka geggeesse akkasumas kallattii fi tarsiimoo dhaabni isaanii hordofu akeekee xumura irratti ibsa ejjennoo qabxii 7 of jalaa qabu baafataniiru. Xumura walgahii idilee isaanii kan irrattis ibsa ejjennoo qabxiilee 7 of jalaa qabu baafataniin tokko gabaasaa raawwii hojii koree hojii raawwachiiftuu Koongirensii Federaalaa Oromoo bara 2014 hanga 2015 fi karoora tarsiimoo dhaaba isaanii waggaa 5 koree hojii raawwachiiftuutiin qophaa'ee sagalee guutuun mirkaneessinee jirra jedhanii hojiitti hiikamuu fi raawwiin karoora tarsiimoo jaarmaa isaanii sadarkaa biyyaalessaatti morkataa cimaa gochuun qabsoo uummata waggaa dheeraa akka galmaan ga'u kan taasisu ta'uu isaa amanna jedhaniiru. 2. Marii araaraa yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa naannolee Tigraay, Beenshaangul Gumuz, Gambeellaa, Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti yaalaa jiru bu'uuraan Koongirensii Federaalaa Oromoo ni deeggara jedhanii wal waraansi Oromiyaa keessaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO jidduu waggoota 5 darbaniif geggeeffamaa jiru. Bu'uurri isaa wal dhabdee siyaasaa waan ta'eef haaluma waraana kaaba Itoophiyaa geggeeffamaa ture wal fakkaatuun marii nagaa fi araaraan akka goolabbii argatu irra deddeebiin gaafachaa akka turan akkasumas dhiyeenya kanas mootummaa Itoophiyaas ta'e waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii nagaa buusuuf eegalan kan itti gammaduu fi deeggaruudha jedhanii qaamoleen lamaan wal waraansa keessa jiran maayii irratti gara marii nagaa dhufuun isaanii ejjennoo Koongirensii Federaalaa Oromoo ganamuma irraa qabaate sirrii ta'uu isaa kan irra deebiin mirkaneessedha jedhan. Mariin marsaa duraa biyya Taanzaaniyaatti geggeeffamaa ture xumuramuu isaa hordofee mariin itti aanu saffisaan akka geggeeffamu fi nagaan uummanni keenya dheeboteef dursi akka kennamu qaamolee lamaaniifuu dhaamsa dabarfanna jedhaniiru. 3. Mariin nagaa fi araaraa geggeeffamaa jiru akka milkaa'uu fi nagaa waaraan Oromiyaatti akkasumas Itoophiyaatti akka dhufu gochuuf marii fi waliigaltee qaamota wal waraanaa jiranitti aansee dhimmoota walxaxoo siyaasaa uummata Oromoo ilaallatan irratti humnoota siyaasaa Oromoo irraa hafan hirmaachisuu akka qabu hubatamuun barbaachisa. Mariin kun qabsoo uummata Oromoo waggoota 50 ol geggeeffamaa turee fi beektotaa fi gootonni Oromoo dhaloonni lama itti wareegame gaaffilee bu'uuraa nagaaf tasgabbii mirga ofiin of bulchuu fi federaalizimii dhugaa dimokiraasii haqaa fi misooma hiikoo qabu ummatichi kaasaa ture
haala deebisuu danda'uun ta'uu akka qabu ejjennoo keenya ibsina jedheera koongirensiin federaala Oromoo KFO'n. Araarri dhugaa itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf waliigalteen irra gahamu hojiitti hiikamuu mirkaneessuuf sirni bulchiinsa hooggansaa fi jaarmiyaalee siyaasaa hunda hirmaachisu uumamuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisuu barbaanna jedheera. 4. Olaantummaa seeraa kabajamuu dhabuu ilaalchisee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ajjeechaan seeraan ala hidhaa fi qabeenya mancaasuun humnoota mootummaatiin namoota nagaa irratti geggeeffamaa jiru akkasumas hidhaa baasanii ajjeesuu fi humnaan ukkaamsanii dhabamsiisuun deeggartoota miseensotaa fi hoogganoota KFO irratti bal'inaan geggeeffamaa jiru akka dhaabbatu gaafanna jedhee haalli jeequmsi akkasumas ajjeechaa fi dararaan gama hundaan uummata keenya irratti geggeeffamaa jiru marii karaa nagaa hunda ammateef akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti dursi kenname hin furamu taanaan rakkoo siyaasaa kana caaluuf nu saaxiluu waan danda'uuf uummanni keenya dammaqinaan tooftaalee qabsoo karaa nagaa akka of qopheessu waamicha dhiyeessina jedheera koongirensiin federaalaa Oromoo KFO'n. Dabaluunis koongirensiin federaalaa Oromoo KFO'n waadaa qabsoo karaa nagaatiin geggeessaa jiru daraan cimsee akka itti fufu ni mirkaneessina jedheera. 5. Malaamaltummaa fi hojimaata badaa ilaalchisee akkuma mootummaan amanutti malaamaltummaan biyyattii gara bollaatti dhiibaa jira. Malaamaltummaa falmuu kan danda'amu akka nama amma jirruun koreedhaan osoo hin taane hirmaannaa uummataa amanamaa ta'eenidha. Malaamaltummaan sadarkaa hundarratti sirnaawaa ta'aa dhufe akka dhaabbatu mallaqa uummatarraa nagahee malee maqaa adda addaatiin kaadiroota mootummaatiin sassaabamu akka dhaabbatu daldala seeraan alaa garee mootummaa fi paartii aangoo qabate waliin hidhata qabaniin geggeeffamaa jiru akka to'atamu investimentiin albuuda akka warqee laga dambii akkaataa falmaa naannoo ittisuuf faalama naannoo ittisuuf bu'aa uummata naannoo kabajuun ta'uu dhaabuun miidhaa hamaa gahaa jiru akka dhaabbatuu fi uggurri sochii fi to'annaan hin barbaachifne oomishaalee qonnaa kan akka qamadii xaafii fi jimaa irra kaa'amee rakkoo diinagdee uummata keenya hammeessaa jiru atattamaan akka kaafaman gaafanna jedhe koongirensiin federaalaa Oromoo KFO'n. 6. Qaala'insi jireenyaa hammaataa dhufe murteewwan dogoggoraa paartii biyya bulchaa jiruun kan dhufan waan ta'aniif miidhama uummataa fi diinagdee biyya irra ga'e itti gaafatamummaa guutuu akka fudhatuuf rakkoo uummataa hir'isuuf furmaata yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa akka itti laatamu gaafanna jedheera. 7. Yeroo dhiyoositti paartiin aangoo qabate akka mootummaa Oromootti laakkayuun humnoonni uummata Amaaraa bakka buuna jedhan tokko fi beektonni ofiin jedhan dogoggorootaa fi hojiiwwan alseerummaa qaama kanaan raawwataman akka badii uummata Oromootti ibsuun isaanii ilaalcha dogoggoraa badii guddaa hordofsiisudha. Badiin paartii bilisiginnaa hojjete kan itti gaafatamu mataadhuma paartichaa ta'uu fi uummanni Oromoo sababa kanaan maqaan kaafamuun isaa sirrii akka hin taanee fi ololli jibbaa akkanaa atattamaan dhaabbachuu akka qabu gaafanna. Dhumarratti uummanni keenya tokkummaa isaa cimsatee obbolummaa saboota biroo waliin qabu daraan akka jabeeffatu koongirensiin federaalaa Oromoo KFO'n walgahii idilee taasifate kanaan waamicha godheera. Oduu xumuraatiin baqattoonni Suudaan 1,000 ol ta'an guyyatti gara Itoophiyaa galaa jiraachuu dhaabbanni idil addunyaa baqattootaa ibse. Baqattoonni Suudaan 1,000 ol ta'an gaagama siyaasaa biyyattii mudatee dhiyeessuun gara Itoophiyaa galaa jiraachuu dhaabbanni idil addunyaa baqattootaa International Migration Organization IOM jedhamu beeksise. Erga waraanni Suudaan eegalee Itoophiyaanonni Suudaan keessa jiraachaa turanii fi lammiilee biyya biroo dimshaashaan 12,000 ol ta'an gara Itoophiyaa dhiyeessuu dhaabbatichi addeesseera. Buqqaatota gara Itoophiyaatti qaxxaamuraa jiran kunneen dhaabbatichi IOM gargaaraa jiraachuu ibsuun hamma yoonaatti lammiilee Ugaandaa 200 fi Somaaliyaa 800 ta'aniif geejjiba dhiyeessuun daangaa Suudaaniitti gara Gondarii fi Gondarii ammoo gara Finfinnee akka imalan taasisaa jira jedheera. Baqattoota kanneeniif iddoo boqonnaa fi tajaajiloota barbaachisoo biroo kennaa jiraachuu eereera. Gaagama siyaasaa Suudaan keessatti mudate hordofuun dhaabbatichi baqattoota karaa matammaatiin seenan keessaa 39 lammiilee Itoophiyaa, 17 lammiilee Suudaanii fi 13 ammoo lammii Turkiidha.
baqattoota kana keessaa dhibbentaan 20 immoo daa'imman ta'uu isaanii beeksiseera. Dhaabbanni idil addunyaa baqattoota International Migration Organization IOM dhimma baqattoota Suudaan irratti kan beeksise cinatti baqattoota Suudaan irraa gara Itoophiyaatti imalaa jiran ilaalchisee dhaabbilee fi qaamoleen garaagaraa akkasumas miidiyaaleen hedduun akka ibsaa jiranitti baqattoonni Itoophiyaa biyya Suudaan keessa jiran addatti ilmaan Oromoo hedduun baqattoota siyaasaa ta'anii haala biyya sadaffaa dhabuun biyya Suudaan keessatti dararama hamaa keessatti warra dabarsaa turanidha. Amma immoo Itoophiyaa biyya rakkoo siyaasaa walxaxaan guutamte irraa baqatan malee ittiin baqatamuun hin yaadamne keessatti namoonni kanaan dura dhimma siyaasaaf Suudaanitti baqatan haalli nageenyummaa isaanii yaaddoo akka ta'e eeru. Kana malees Itoophiyaa biyya rakkoo siyaasaa fi diinagdeen hudhamtee lammiilee isheetu jiraachisuu dadhabde keessatti baqattoonni biyya biraa dhufuun maandheffachuun yaaddoo ulfaataa ta'us eeraniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduun eegala itti fufaa amma gara seenaa gabaabaa jaalli Kaffaaluu Bantiitti isin dabarsina. Du'aan boqachuu Jaal Abdii Waaq Bantii yookiin Kaffaaluu Bantii Guddatoo. Jaal Abdii haadha isaa aadde Mul'inash Mul'ataa Birruu fi abbaa isaa obbo Bantii Guddatoo irraa godina Baha Wallaggaa Ona Guutoo Giddaa ganda Nagaasaa bakka Tinfaa jedhamutti amajjii 4/1974 dhalate. Jaal Abdii Waaq yeroo umuriin isaa barnootaaf ga'u achuma bakka dhaloota isaa Tinfaatti kutaa 1 haga 6 baratee kutaa 7 haga 10 magaalaa Naqamtee mana barumsa Fulbaana 2 yookiin Maskaram 2tti kutaa 11 fi 12 mana barumsa sadarkaa lammaffaa Naqamtee Comprehensive High School kan jedhamutti barate. Kutaa 12 booda leenjii barsiisota Naqamteetti xumure. Akkuma achi ba'een barsiisaa ta'ee godinuma Baha Wallaggaa naannoo Billoo Bosheetti barsiisaa ta'ee ramadame. Utuu hojii barsiisummaa irra jiruu quuqaa saba isaa irra ga'aa jiru balaaleffachuudhaan gara qabsoo hidhannootti dabalamee utuu hin turin harka diinaa bu'ee mana hidhaa guddicha magaalaa Naqamtee Jaatoo jedhamutti hidhamee dararamaa ture. Booda achi ba'ee gara barsiisummaa isaatti deebi'ee utuu barsiisuu ammas shakkanii qabuuf jennaan jalaa miliqe. Dhokatee utuu jiruus mana isaa cabsanii qabeenya isaas saamanii isas barbaadu itti fufnaan naannoo sanaa gadi dhiisee gara magaalaa Finfinneetti duraa miliqe. Achis dhokatee jiruuf carraaqqii godhus hin dandeenye. Sana booda gara biyya Keeniyaatti baqate. Kaambii baqataa Dadhaab jedhamu keessatti waggaa 6 ture. Achittis ogummaa isaatiin kan wal qabatuuf mooraa baqataa keessatti English 2 afaan Oromoo hiikuudhaan baqattoota gargaaraa ture. Mooraa baqattootaa irraa gara magaalaa Naayiroobitti erga jijjiirrate boodas dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan damee baqataaf dhaabbatu UNHCR kan magaalaa Naayiroobitti argamutti afaan hiikaa ture. Jaal Kaffaaloon carraa biyya sadaffaa argatee gara Kanaadaa kana dhufee magaalaa Otowaa keessatti qubate. Akkuma gara Kanaadaa dhufeen miseensa abaa'oo koonyaa Otowaa ta'uudhaan dirqamaa fi ramaddii dhaabni itti kenne fudhatee ba'ataa ture. Yeroo miseensa abaa'oo koonyaa Otowaa turetti barreessaa koonyaa ta'uudhaan baroota dheeraaf tajaajilaa ture. Akkasumas gargaarsa waraana bilisummaa Oromoof tumsaa fi qooda olaanaa ba'achaa nama turee fi gumaacha qabsoon barbaadu mara nama raawwataa turedha. Waldaa hawaasa Oromoo Otowaa jiru keessattis dirqama olaanaa fi gaafatama sabaa hedduu ba'ataa ture. Keessumattuu yeroo hiriira ba'anii fi miidhaa saba Oromoo biyya keessatti dararamaa turaniif roobaaf cabbii qorraaf bokkaa otoo hin jedhin koree ta'uudhaan hiriira qopheessee saba isaaf sagalee ta'aa ture. Kanaaf Jaal Kaffaaloon qabsaa'aa bilisummaa fi
falmaa mirga dhala namaa ta'ee utuu hojjetu dhibee isarra muddateen yeroo gabaabduuf hospitaala Otawwaatti wallaanamaa utoo jiru lubbuun isaa caamsaa 3/2023 addunyaa kana irraa darbitee jirti. Boqachuu Jaal Kaffaalotti gama qabsoonis gama hawaasummaanis qaawwa nutti banamee fi nama jabaa akkanaa of biraa dhabuu keenyatti gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Lubbuun isaa haa boqattu. Hawaasa Oromoo inni keessaa boqatee fira maatii fi jaalleewwan isaa maraaf jajjabina haa kennu. Qabsaawwan ni kufa, qabsoon itti fufa. Caamsaa 4 2023 Koonyaa Jaal Elemoo Qilxuu. Hordoftoota keenya qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Dinagdee ilaalchisuun hubannaaf barumsa kan kennu haasaa Jaal Ayyaanaa Goobanaa YouTube channel Oromiyaa irraa fudhanne isiniif dhiyeessinaa kunooti. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu kun sagantaa siyaasaaf dinagdee karaa chaanaalii Oromoo fi Daddacha Oromoo qophaa'ee gara keessatti darbuudha. Guyyaa har'aa waan har'a irratti dubbachuudhaatii fi saganteeffadhee mata dureen sagantaa keenyaa sagantaa siyaasaaf dinagdee jedha. Amma ammaatti dhimma dinagdee irratti hin dubbanne sababi isaas yeroo baay'ee imaammata dinagdee waa'ee dinagdee dubbachuudhaa fi sabi tokko biyya isaa qabaatee imaammata baafatee qabeenya isaa kan ammoo qabeenya akkam godhee akkatti dhimma bahuu biyya isaa akkam godhee akkatti misoomsuu yeroo sana ta'uu turre jira jenneetu baay'ee kan xiyyeeffannaa gochaa turre siyaasa irratti ture jechuudha. Gaamee xiqqoo ishee dhimma maayini dinagdeen kun kan jedhu eeganii difaayinii godhee booda yeroo baay'ee fudhadhu yeroo gabaabaa keessatti gara fuulduraatti suuteedhee hayyoota dinagdee barumsa qabanillee afeeree asirratti akka ogummaa yookaan barumsa gadi fageenya hundee ta'e akka argatanii irratti hojjenna. Wanti dinagdee jechuun maal jechuudha kan jedhu difaayinii yeroo goonu bakka 2-3tti gargar bahaa. Inni tokko egaa human resource yookaanis immoo labor kan jedhamu humna namaa. Inni lammataa meeshaa ittiin dhimma bahanii itti waa oomishanii innis immoo kaapitaaliidha. Kaanii biraa albuudaatu jira jechuudha. Kan Waaqayyo namaa kennee lafa keessa kan jiru akkasumas immoo lafarra kan jiru. Isaan kun egaa walumaa galatti walitti gara kaapitaaliitti illee ilaalamuu danda'ama jechuudha. Har'a waan Oromoon beekuun irra jiru, Oromoon beessa godhee hubachuun irra jiru, Oromoon yeroo sirna garboonfataa jalan galee qabeenyaasaa keessumaatii lafa kan waloo ture namni lafa dhabee rakkachaas hin turre akkas seenaa keessatti dubbisnee arginetti namni hiyyeessillee hin turre jedhaa.
Maarshaal de Saalvii hattuun illee hin turre jedhaa. Oromoo keessatti kuni qaanii guddaa ture jechuudha. Yeroo sanaa akka kanaatti sabi kun jiraachaa ture jechuudha. Maal ta'e Oromoon eega sirna garboonfataa jala seenee Oromoon kan ta'e tokkoffaa warri biyya isaa kana dhufanii humna qawweetiin weeraranii fudhatanii akeekumti isaanii inni guddaan qabeenyaa Oromoo irratti abbaa ta'uudhaa fi qabeenyaa sassaamuutiin ofii isaaniif jireenya qananii jiraachuu sabicha immoo humna sassaamuu qabeenyaa isaa yeroo jennu lafa isaas irraa fudhachuu lafa isaa immoo yeroo irraa fudhatanii inni sabni Oromoo kun deebi'ee lafa sana irratti isaaniif hojjetee isaan ta'anii sabicha hojjetee harka 4 keessaa 3 isaaniif kennee sirna fiudaalii ture sana keessatti akka ittiin jiraachaa ture jechuudha. Kuni maali? Egaa humna nama seera ala saamuu jechuudha. Exploitation, total exploitation yookaan saamicha jala ture sabi Oromoo. Booda keessa immoo gaame kan saba Oromoo kana keessatti otuun hin seenini sabi Oromoo kan biraa karaa biraamoo baay'een Oromoo carraa ittiin illee hojjetee of badhaan jireenya isaa guddifatee maatii isaa nyaachisee barsiifatee akka nama kaanii uffatee jiraatu gochuu irratti rakkoo guddaatu ture jechuudha. Namni tokko kan inni barbaadu akka namaatti waan sadii jedhama basic necessity kan jedhamu jira. Isaan kunis immoo namni tokko nyaata isa barbaachisaa nyaata gahaa utuu hin beela'in nyaata nyaatee buluu oolu. Kuni ijoollee isaas maatii isaas kan nyaachisu jechuudha. Egaa kana yookaan yoo maallaqa qabaate bitachuu danda'a. Yoo maallaqa hin qabu ta'e immoo oomishee akkuma warri uummanni keenya harki caalu qotee bulaa ta'ee qotee qeessaati oomishee kuufatee ijoollee isaa nyaachisee jiraata jechuudha. Inni lammataa namni tokko kan isa barbaachisu akkuma aadaa ta'e uffata isa barbaachisa jechuudha. Uffata isa yeellessinee isa barbaachisaa uffata kana bitachuudhaaf yoo qotee bulaa ta'ee waanuma qotee sanarraati amma ta'e keessaa fuudhee gurgurateetu uffata isa ofiisaafis ijoollee isaafis bitee wanni ta'a jechuudha. Inni sadaffaa mana keessa jiraatu barbaachisa. Mana inni keessa jiraatu kuni mana hin dhimmisne mana isa gadaan akka sammuu isaatti dhiibbaa hin goone mana qulqulluu ta'e isa barbaachisaa jechuudha. Egaa isaan kuni basic necessity warra jedhan hundee warra akkasii kana qabaachuun namarra jira akka namaa ta'anii jiraachuudhaafi. Kanammoo uummanni keenya akka hin argannee fi eega dhaqee sirna garbummaa jalatti kufee warra dhiiga namaa xuuxu parasitic relationship yookaan immoo qabanii warra sirna fiudaalii turan sana yookaan immoo warra mootii turan sana qotee qallabaa waan tureetii fi yeroo baay'ee quufee waan sana waan hojjetan sanayyuu ofuma isaaf maatii isaaf utuun hojjetin jiraachaa ture jechuudha. Kanaatiif egaa kapitaaliin isaas saamame kapitaaliin isaa jechuun lafa akkasumas immoo humni isaas saamame akka ittiin sabni kun iyyumatti saaxilamee akka turedha seenaan keessattis kan beeknu ijaanis kan argaa turre. Egaa mee maalirra jira Oromoon yeroo inni karaa fakkeenyaatii fi fakkeenya tokko fudhannee ilaaluu dandeenye. Egaa warri daldalatti illee dhiyoormatti kan beeknu daldalallee kan daldalanii waggaa ammasii kanarratti Oromoonni otuu warri Oromoodhaan jedhanii warri jiraatanii daldalanillee sooromuu hin dandeenye. Sababi isaa tokkoffaa yookaan wanni hin qaban jechuudha. Safety hin qabanii irraa fudhatamaa yookaan immoo gabaa keessaatti bahu warri amma yeroo tokko na yaadadhaa yeroo biyya wayyaaneen biyya galtee maal godhu turanii
namoonni gabaa ati dhaqanii meeshaa fidanii sanaa gabaa irratti baasanii gatii ittiin bitanii fi gatii tiraanspoortii itti baasanii kana hundumaatti tilmaamanii yeroo gatii isaanii murteessanii achitti gabaa sana irratti horii isaa yeroo isaan gurgurachuuf jedhan sana mootummaa wayyaanee dudda duubaatiin qaraxa malee warra waa gashee kanuma ishee gatii gadi buuftee gurgurtii namichi naqee duraatiin waan sanaan bite gatii sana gadi buusuu waan hin dandeenye fi meeshaan sun harka isaatti badaa hin kassaraa jechuudha. Waan kun biyya sana keessatti akka ittiin deemaa ture. Waan kana ta'eetii fi karaa dinagdee uummanni Oromoo baay'ina isaa wajjin proportionii baay'ina isaatti yoo ilaalle jireenya ittiin hojjetee sooromee akka namaatti sooromuu duwwaallee utuu hin taane jireenyuma isaayyuu guutummaatti beessa godhee jiraachisuu hin dandeenye. Waan isa barbaachisu guutummaatti wanni godhachuu hin dandeenye. Kun immoo kan irratti hundaa'u egaa sirni jiru suni seera baasee seera ifa ta'eetiin nama hundumaa walqixxeetti ilaalee namni hunduu walqixxummaatiin oomishee hojjetee gabaa irrattis daldaluu yoo barbaachisu daldalee jiraachuu waan hin dandeenyeef jecha iyyumatti saaxilamuu danda'ee jechuudha. Namoonni biyya keessaa ta'anii dhaggeeffatanii beekuu danda'u hiriyoonni isaanii firri isaanii maalitti akka saaxilaman jechuudha. Egaa maaliif kun ta'a yeroo jennee ilaallu akeekumti warra koloonii addunyaa kanaas yoo ilaalle warri sirna fi biyya Oromoo kanas garboonfate akeeki isaaniin inni cimaan inni guddaan tokko qabeenyaa Oromoo irratti abbaa ta'anii qabeenyaa Oromoo saamuutiin ofii isaaniif jireenya qananii jiraachuu sabichi garuu qabeenyaa argatee sooromee sadarkaa ta'e yoo gahe nurratti ka'eetu nuuni nu balleessa. Maaliif namni dura garaasa guuttatee nyaatee mana gaarii qabaatee sammuu isaan ofitti amanee jiraachuutu irra jira. Gaafa dhaqee kana hundumaa guuteef immoo gaaffii bilisummaa kaasa jechuudha. Bilisummaa ta'uu barbaada jechuudha. Garbummaan jiraachuu hin barbaadu yeroo sana fincila kaasaa jechuudha. Garuu yeroo jireenyi isaa gadadoo ta'u yeroo iyyuu irra jiru kan inni irratti yeroo hundaa xiyyeeffatu guyyaa guyyaatiin maal nyaadheen oolaa maal nyaadheen bulaa kan jedhu sana. Kanaaf jecha siyaasarraallee of adabaa jechuudha. Sodaatu isatti keessatti akka uumamu godhaa jechuudha. Yeroo literaaturii dinagdee fa'aa dubbifnu self esteem jedhu afaan Oromootti maal akka ta'e hin beeku ofitti amanuun namaallee kufaa deema jechuudha. Yeroo namni tokko iyyoomu jechuudha. Gadaantummaatu itti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf jecha kana akka meetodiitti akka miinsiitti dhimma itti ba'uutiin saba keenyaa gadaduutti waggootii dheeraa ammasii kana saaxilanii jiru. Haala gara fuulduraatti istaatistikii haalli jireenya Oromoo maal keessa jira kan jedhuufaa barbaanneetu gabaasuu dandeenya jechuudha. Isa kana akka ittiin isinitti himuu dandeenya. Egaa maaligaa Oromoon egaa kan dubbannu akka biyyaatti uummata biyyisaa hunduu kan irratti dhufee wal loluuf ammallee kan argaa jiru. Hundumatu gororaa jennaan irratti gororaa jenna. Lafisaa yoo waake irratti facaasanii gaaddur sanaa hin biqila hin guddataa jechuudha. Biqilee yeroo guddatee jedhu midhaan baasaa, buna baasaa, albuuda adda addaatu jira. Kana garuu kana baasuu waan gahaa miti jechuudha. Kuni seeruma gabaa addunyaa kana keessa jiru kan wal fakkaatu seeraan eegamee seeraan oomishamee bal'inaan immoo ogummaa yeroo yerootiin guddisuutiin ogummaatti dabaluutiin competence isaan kun yeroo dabalamaa deemu economic activity productivity jedhu yookaanis immoo nami tokko sa'aatii tokko keessatti yoo har'a ammas baasate barumsa isaa ogummaan isaa yerootti dabalamaa deemu
ammam immoo itti dabala wanti sun kan jedhu waan akkasii jira jechuudha. Isa kana gochuudhaa fi seerri hundumaaf walqixxeetti bahee jiraachuu tura jira jechuudha. Seerri sun immoo hundumaa tiksuu tura jira jechuudha. Garuu sirna Itoophiyaa sana keessatti ta'anii seeraanii Oromoon yeroo qabeenyaa sarratti tikfamee jiru. Dur sirni fiidaalii 3 keessa yeroo hojjetu waan harka 4 keessa tokko fudhata ture. Booda kanammoo mirti gabayaa kan jedhu faa yeroo wayyaanee sanaa ani namni akka gabaa sanaa kennetti mirti gabayaa kan jedhu uuman jechuudha. Mirti gabayaa sana irratti monopsonii maarket jedhama dinagdee keessatti. Monopsonii maarket jechuun warri bituu baay'ee limited yookaanis immoo murtaa ta'anii warri immoo gurguru baay'inaan jiru jechuudha. Warri gurguru sun lafa dhaqanii gabaa irratti gurguratan waan hin qabnee fi bakka mootummaan fedhe sanatti dhaqanii gurguru jechuudha. Warri irraa bitan warri xinnoon sun immoo waliin mari'ataniitu guyyaa sana fakkeenyaa fi bunni ammamtu gabaa irratti argame kan jedhu sana ilaalanii gatii isaa gadi cabsanii irraa bitu walii galan jechuudha. Isaanoo dhaqanii achi eega baasanii booda isatti geessu gabaa addunyaa irrattis gabaasa guddaa irrattis gatii isaa harka 3 ol baasanii irratti gurguratu jechuudha. Kuni wani konseptii dinagdee keessa jira jechuudha. Waan akkasiitu ta'a. Garuu yotuu competition jiraatee yookaanis immoo dorgommiidhaatiin namni gurguree bita ta'e fedhii fi dhiyeessii irratti hundaa'e jechuudha. Demand and supply kan jennu kan irratti hundaa'e jechuudha. Yoo supply'n xiqqaa ta'e demandiin gaafa sana guddaa ta'e gatii tolbaa jechuudha. Beessa godhe gabaa gaarii irratti waa gurgurataa jechuudha. Waan akkasii kanatu egaa siyaasaan kan murtaa'uuf jecha kana akkas ta'a jechuudha. Kanaaf Oromoon sabi keenya akkuma jirutti hiyyumatti saaxilame faaktarii cimaa keessa waan akkasii kanatu jira. Karaa biraa mee kaapitaal isa jennu kana egaa kaapitaaliin akkuma jedhee gara wanta adda addaatti wanni ta'a. Kaapitaalii biyya faranjii kana keessatti maashinerii jira. Maashineriin kun immoo yeroo yerootti fooyya'aa deema. Yoo kaatee maashinerii dhimma itti baatee fi yoo qotii yookaanis immoo tiraaktorii dhimma itti baatee fi yoo qotiyyoodhaan qotte wanniin kee sa'aatiitti kanatti argattu adda gargar fagoo ta'a jechuudha. Horii sana irratti investii goota. Kaapitaalii maashineriin sun akka kaapitaaliitti ilaalama. Garuu waan inni si gashu suni bakka itti qottee si gashu sun baay'ee ta'a jechuudha. Gabaa irrattis waan baay'ee gurgurachuu dandeessa. Biizinesiin kee yookaanis immoo daldalli keessi guddachuu danda'a. Kana gochuudhaaf egaa kan haala mijeessu mootummaa saba sana wanni godhuudha. Mootummaa Oromoon garuu mootummaa mataasaa waan hin qabnee fi imaammata bareedaa imaammata dinagdee addunyaa kanarra muuxannoo adda addaatu jira. Amma fakkeenyaaf biyyoota guguddatantu jira. Biyyoota akkuma biyya keenya kan ta'anii kan dinagdeen isaanii akkas ture. Booda keessa garuu mootummaa mataa isaanii biyya mataa isaanii bilisummaa waan qabanii fi mootummaan sun saba keenyaa dinagdee keenyaa guddifna jedheetu imaammata adda addaa dhimma itti bahuuni biyya isaanii guddifatanii har'a modern teknooloojiidhaatiin oomishanii gabaa addunyaa irratti meeshaa gurguranii gabaa irraati bitatanii jireenya gaarii jiraataa warra jirantu jira jechuudha. Waan akkasii keessaa fakkeenyaa fi dur waggaa gara 70 booda poolisii adda addaa yookaan imaammata adda addaa ture. Isaan kuni yaalamaniiru. Amma immoo imaammatoota baay'eetu jira jechuudha. Kana hojiirra oolchuu fi Oromoon akka sabaatti bilisoomuutu irra jira. Ilmaansaa ogummaa qaban kana kan baratan kana walitti dhufanii mari'achuutiin imaammata akkamiitu saba keenya baasa isa akkamiitu biyya kana qabeenyaasaa kana qajeeltuun dhimma itti bahamee guddisa kan jedhu kana Oromoon beekuudhaa fi
biyya isaa qabaachuu tura jira, mootummaa isaa qabaachuu tura jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya irraaf qabannee dhihannee asuma irratti obba'ee jira. Nu wajjin turtanii sagantaa keenya hordofuu keessaniifis galanni keessan bilisummaa ta'u jenna. Sagantaa jimaataan haga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.